Wallagga Bahaa aanaa Kiramuutti gareen finxaaleeyyii namoota 30 ajjeesuun ibsame. Haleellaan hidhattoonni faannoo geessan kanaan manneen 58 gubatanii namoonni qeef qabeenya isaaniirraa buqqaan 10,000 ta'an ammoo gara magaalaatti baqatanii jiraachuu bulchaan aanichaa FIB'tti himanii jiru. Girmaa Guddisaa bal'ina isaa qaba. Haleellaa humnoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa irraa ka'uun daangaa Oromiyaa cabsuun uummata nagaa ajjeesaa jiraachuu fi qe'ee fi qabeenya isaaniirraa godaansisuun isaanii ammas akkuma itti fufeetti jira. Jiraattonni maatiin isaanii jalaa miidhamee rakkoo fi haala jiru akkas jechuun dubbatanii jiru. Obboleessa keenya hangafa keenya hundumaa maatii kanaaf kan ta'e Balaa Gammachuu Wayyaanaa jedhama. Maatiin keenya kun yeroo nuuni guddisanii isa qe'ee qabatee akka inni hafu jedhanii nuuni obbolaani sadii barumsa gallee barnoota qe'ee gadhiifne inni immoo qe'ee abbaa keenya qabateetuma jiru. Abbaan keenya boqotee qe'ee isatti kennee boqotee amma inni kun immoo egaa ofiisaa deebee taraa isaatti otuu jiru qe'ee nama dubartoota lama qaba. Ijoollee akka jiru dubartii lamarraa dhasheera. Otuma balbala dhaabatee wanni jedhu yaa'anii dhufanii rukkutanii biyyootti dabalanii qabu. Finxaaleeyyiin kunneen gartuu garaagaraatti qoodamuun hanna mana gubuu uummata ajjeesuu fi uummata qabeenya isaaniirraa buqqisuun xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu jiraataan aanaa Kiramuu kan dubbatu. Gartuu horii oofu qabu jedhanii ramadameeru. Gartuu mana gubu ramadameeru. Laambaa baatanii adeemu qabodhanii. Nama ajjeesu qabodhanii. Gita hooda hojii walii kennanii. Iddoo immoo mandara Oromoo immoo hiratanii. Kallattii irratti bobba'an hirataniiti dalabireetilii kanan isaan gochaa jiranidha. Nama manni yoo xinnaate gara 500 ol isaan gubanii. Manni keenya horii isaan oofame, manni isaan gubate, mana irratti dhalate, iddootti guddate. Akaakilee Abaabileerraa hafirraa akkasitti godaanee dararamaa jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa haleellaan Kololisa 5 bara 2015 haleellaa namoota nagaa irratti fudhatan bulchaan aanaa Kiramuu obbo Fiqaaduu Hundee FIBTV'tti akkas jechuun kan dubbatan. Amaara keessa immoo meeshaa seeraa alaa hidhatanii nama nagaa, nama qeessa buluu, nama qeessa ooluu, jaarsa biyyaa abbootii amantii umuriin isaa waggaa 85 jalqabee amma 90tti kan ta'anii nama qeessa jiraachifatu, nama dhalasaa guddifachuu ta'e jedhame ganda burqaa, ganda guddina jireenyaa, ganda caffee soorumaa, ganda burqaa soorumaa, ganda naccinoo keessatti duula seera alaa duuluudhaan akka uummanni kun qabeenya isaaf lubbuu isaa irratti akka inni aangoon qabaanne gochuu wajjin kan wal qabatu gaafa 5/2/2015 naannoo isaatti 6 walakkaa hanga 7tti kan ta'u uummata kana lubbuu uummata kana kan baasan akka ta'e finxaaleeyyii saba Amaaraa keessa kan ba'e jechuudha. Kanaaf amma jiraanitti lubbuun nama dhiiraa 29 fi dubartii tokko waliigala nama 30tti du'ee jira guyyaama sana. Dabalataanis finxaaleeyyiin kunneen horii 5,000 kan haatan yoo ta'u uummanni 10,000 ol kan ta'u qe'ee isaaniirraa godaananii jiru jechuun obbo Fiqaaduun kan dubbatan. Kan biraa immoo horii gaafaa horii 5,000 kan saamamee dhaqatee haarootti gurguraa jiranii namni 10,000 ol kan ta'u immoo buqqa'ee akka jiru, namni 10,000 ol kan ta'u immoo buqqa'ee magaalaa Kiramuu akka jiru, gara mana akka odeeffannoo argadhetti jechuudha, gara mana 58 kan ta'u immoo kan uummata Oromoo gubatee akka jiru. Kanaaf qaamni kun qaama hidhannoo seera alaa karaa mootummaan hin beekneen, karaa mootummaa mootummaa kan hin qabneen qabatanii karaa naannoo sadii as wanta dhokatanii naanna'aa jiraniif uummanni aanaa kanaa immoo tasgabbaa'ee qe'ee qabeenya isaarra akka hin jiraanneef ajaja qe'ee isaarratti akka hin laanneef dhala isaarraa qe'ee isaarraa ajjeesaa kan ajjeesan ta'uusaa kanaafis immoo mootummaattis kan dabarsee laadhe ta'uusaa tokko lamadhee ibsee kan jiru ta'uusaa kanarraa kaa'amee yeroo gabaabaa keessatti mootummaanis dhimma kana ilaalee lolli kun yookiin walitti bu'umsa sabaa kun tayyadhamee lammii balleessuu saba tokko balleessuu waan ta'eef mootummaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti akka fudhatu dhaamsa kun dabarsaa. Jiraataan aanaa Kiramuu kan biraan akka himetti ammoo finxaaleeyyiin kunneen warra bulchiinsa gandaa dabalatee namoota hawaasa biratti fudhatama qabu ajjeesaa jiraachuun kan himu yoo ta'u dabalataanis sababa rakkoo daandiitiin deeggarsi uummata biratti qaqqabaa akka hin jirre himeeti jira.
ganda guddina jireenyaa jedhamu kana keessatti tokko kan du'e Lallaqaa Waaqjiraa kan jedhamu bulchaa gandaati. Taaddasaa Ayyaanaa kan jedhamu immoo bara dheeraadhaa fi bulchiisa gandaa ture, biyya keessatti tajaajilaa kan ture, uummata tajaajilaa kan ture, nama baay'ee jaallatamaa nama keessatti nama iddoo guddaa qabudha. Innis hin du'e. Kana achi immoo namoota baay'eedha kan du'e. Karaan Naqamteerraa gara biyya kanaa fidu deemsisuu hin danda'u. Utuma gargaarsi jiraatee iyyuu karaan darbu hin jiru. Humna waraanaatiin iddoo baay'eetti to'atamee jira. Namni barnootaaf akka itti adeeman dhabanii ijoollonni tamaarii karaa irratti rakkina baay'eetiin dhumaa jiru. Baay'een saamamaa jiru. Naannoo Dichoo jedhamu keessatti, Andoodee kan jedhamu keessatti, Intaalessoon Amaaraa kun achi keessatti akka saamaa jiranii fi akka namoonni baay'een shofeeronni karaatti akka du'aa jiranii oduu dhagahaa turre. Kanaaf ammayyuu iddoo baay'eetti karaan cufaadha. Warri gargaarsa dhala namoomaa godhanis akka itti bilisummaadhaan adeemanii as keessatti uummata gargaaranii karaa ittiin dhufanii godhanii waliin qabanii karaatti cufaadha. Ammatti sababiin jiru mul'atu kanumadha.